Barruu hayyuu seenaa musliimoota Itoophiyaa Ustaaz Ahmadiin Jabal mata dureen isaa apartaayidii kiristaanummaa Aksuumitti jedhu itti dhiyaadha. Barreeffama fuula jaha qabu kana dubbistee xumuruun tabbasitti teetaanaan dhimmi musliimoota irratti Aksuum wanti ati jettu gaaffii keessa si galcham dubbisaa namoota birootiifis qooda akkasumas yaada keessan armaan gaditti barreessaa dubbisa gaarii. jeequmsi hawaasa musliimaa magaalaa durii fi seena qabeettii Aksuum keessatti raawwatame akka namoonni baay'een yaadanitti wal dhabdee amantii salphaa osoo hin taane bu'aa caasaa apartaayidii olaantummaa amantii tokko irratti ijaaramee fi musliimoota akka ormaatti ilaaluudha. Abbootiin qabeenyaa sirna kanaa fi deeggartoonni isaanii bilisummaa amantii fi walqixxummaa musliimoota Aksuum akka kabajan mirga namummaa isaanii akka kabajan olaantummaa seeraa fi heeraa seekolarii biyyattiin ittiin bulfamtu akka kabajan yeroo gaafataman achumaan sarara qeeqaa kaasu. Musliimoota Aksuum musliimoota gara jabeeyyiin warra wal danda'uu balleessan warra mootummaa islaamaa hundeessuu barbaadan warra bittaa Ahmad nama munaafiqaa ergamtuu diina alagaa fi kanneen kana fakkaatan jedhanii hacuucaa jiru. Garuu qabatamaan sirna loogii biyya kiristaana fakkaatu haguugii seeraa jalatti facaasaa jiru. Dhimmi mirga musliimoota Aksuum waggoota dheeraadhaaf deemaa tureera. Namni maxxansa feesbuukii salphaatti qoratee yoo jiraate waggoota 15 darbaniif sadarkaa adda addaatti barreeffame akka ture ni hubatama. Wanti nama ajaa'ibu hundi isaanii jechuun ni danda'ama miidiyaa hawaasaa irratti miiraan iyyaa kan jiran yoo ta'u waggaa waggaan ajandaa ta'aa kan jiru ta'us karaa sirrii furmaataa akeekanii furmaata fiduu dadhabaniiru jedhee yaadama. Kanaaf dhimmicha karaa aayisberg moodel islaamaa qorachuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaatama. Moodelli kun taateewwan gubbaa irraa mul'atan kan akka himannaa qofa osoo hin taane adeemsaa fi gufuuwwan caasaa irra deddeebi'anii mul'atan kanneen fuula jala jiran xiinxalama. Keessattuu dhiibbaa caasaa gaaffiin kun akka hin milkoofne taasise hubachuudhaaf imaammataa fi gochaalee dhaabbilee gochoonni kun akka qaama sirna tokkootti akka irra deebi'aman hayyaman qorachuun dirqama tarsiimoodha. Akkasumas hundeen rakkoo kanaa gadi fagoon moodeelota yaada bu'uuraa kanneen akka loogii fi sodaa caasaaleen kun akka itti fufan kan taasisu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Dhimma musliimoota Aksuum moodeela kanaan xiinxaluu kanan barbaade taateewwanii fi himannaawwan gubbaa irraan ala hundee fi bal'ina rakkoo dhugaa hubachuuf nu dandeessisa jedhee waanan amanuufi. Taateewwan gubbaa qofa furuuf yaaluun yeroodhaaf waan ta'eef barreeffamni kun sadarkaa afran moodeela aayisberg waliin jal'ina caasaa xiinxaluudhaan hubannoo sirnaa kennam. Maalummaa fi gadi fagoo fageenya rakkoo irratti xiyyeeffachuun iyya miiraa irraa gara jijjiirama caasaa hundee fi waaraatti ce'uuf carraaqqiin furmaata barbaadu murteessaadha. Lafa qottee fannoo argatta akkamitti masjiida ijaartaa? Ijaarsi masjiida duraa yeroo xaaliyaaniin qabamtee hayyamaa fi hayyama ofii isaatiin kan raawwatame ta'uu galmeen seenaa ni mirkaneessu. Masjiidni kun bakka magaalaa Aksuum irraa tilmaamaan kiiloomeetira 5 fagaattutti ijaarame tajaajilaaf kan oolu yoo ta'u waggoota dheeraadhaaf hawaasni musliimaa gidduu seenummaa tokko malee bilisaan achitti ibaadaa isaa raawwachaa ture. Taatee seena qabeessa kun mirgi bu'uuraa hooggantoonni Habashaa yeroo sanaa musliimoota irraa dhoowwatan humna lagaatiin akka ta'ee fi mirgi kadhannaadhaan osoo hin taane dhiibbaa qabatamaan akka argamu kan agarsiisu taatee seena qabeessa ture. Masjiidni seena qabeessa kana jalqabaa doolessa 7 bara 1984 guyyaa kufaatii dargiin booda poolisii magaalaa Aksuumii fi tumsa dargaggoota hundee jabaa naannoo sana jiraniin haleelame. Yeroo sanatti ijaarsi kun akka tasaa diigame mormii cimaa fi komii hawaasa musliimaa irraa kan ka'e mootummaan naannichaa diigama masjiida diigame irratti ibaadaan akka itti fufu hayyame. Adeemsi kun gantummaa caasaa yeroo sirni haaraa walqixxummaa mirgaa lallabutti raawwatame yoo ta'u qalbii musliimootaa keessatti madaa gadi fagoo dhiise. Hawaasni musliimaa carraaqqii mataa isaatiin masjiida deebisee ijaaree akkaataa hayyama kennameen ibaadaa isaa raawwachuu eegalullee ciminni kun warra gara jabeeyyii fi caasaa isaa waliin akka gaariitti hin buune. Masjiidni kun gara waggaa tokkootti deebi'ee ijaarame erga tajaajilamee booda halkan fulbaana 16 bara 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaa hooggansaa fi haguugii humnoota tikaa naannootiin ammas guutummaatti diigame. Yeroo haleellaa kanaatti qabeenyi fi meeshaaleen amantii masjiida keessa jiran hundi kan saamaman yoo ta'u
tarkaanfiin kun kan raawwatameem deeggarsa sirnaa warra gara jabeeyyii naannoo Aksuumitti masjiida arguu hin barbaannu jedhaniidha. Masjiidni kun yeroo lammataaf erga diigamee boodam hangaa'onni naannichaa deebisanii ijaaruu diduudhaan akka jedhanitti akkamitti masjiidni Aksuumii fi naannoo ishii bakka qulqulleetti Maariyaam Tsiyoon jirtutti ijaaramuu danda'a? Yoo lafa qotte fannoo argattam yeroo sanatti gaazexaa Salaafiyyaa fi Alqudsii irratti illee gabaafamee ture. Bara 1997tti masjiida kana minaaraa malee akka ijaaramuuf hayyamni barreeffamaan kennamu hojiirra hin oolle ture. Ergasii musliimoonni Aksuum mana dhuunfaa fi bakka daldalaa keessatti kutaa salaataa xixiqqoo keessatti salaataa turan. Ani akka dhuunfaatti waggaa 16 dura bara 2002 Aksuum daawwadheera. Marsaa seenaa irra deddeebi'iin kan ala ta'e miidhaa fi himannaan Aksuum keessatti raawwatame akka tasaa osoo hin taane marsaa sirnaa ala ta'uu fi amala loogii jaarraa hedduu ture ifatti argisiisa. Adeemsi seenaa irra deddeebi'iin raawwatamu kun odeeffannoo sirnaawaa ta'ee fi rakkoon kun taatee yeroo tokko ol ta'uu isaa fi hawaasni amala adda baasuu karoorfame keessaa akka kufe mirkaneessa. Keessattuu gaaffii masjiida ijaaruuf dhiyaate hundaa sirnaan diduu fi musliimoonni magaalattii gama Tigraay irraa dhufan bakka awwaalchaa magaalaa itti dhalatan keessatti mulqamuun reeffa isaanii hanga kiiloomeetira 40 fagaatanii gara Maraayitti dhihoo jirutti geessuudhaaf dirqamuun isaanii gochoonni kun adeemsa caasaa akka waan amalaatti irra deddeebi'amu ta'uu isaanii ifatti mirkaneessa. Adeemsa seenaa yeroo qorannu sababoonni uggura kanaaf kennaman yeroo hunda tokko marsaa sirnaa kabaja magaalaa qulqulluu duudhaa abbootii fi fakkeenya makkaa dahoo godhachuun mirga heera mootummaa dhoorkuu adeemsa irra deddeebiin raawwatamu kun rakkoon kun kan akka tasaa uumame osoo hin taane mul'ata sirnaan ala ta'uu kan haala karoorfameen hojiirra oolaa jiru ta'uu agarsiisa. Adeemsa kana keessatti taateewwan ijootaan kanneen akka armaan gadiitiin takaffaa marsaa bara durii gaaffii masjiida ijaaruuf dhiyaatu sirnaan diduu. Lammaffaa adeemsa gaddisiisaa awwaaluuf hanga kiiloomeetira 40 hanga daangaatti imaluun. Sadaffaa adeemsa seena qabeessa haleellaa jumlaa fi diigamuu masjiidota bara 1984 fi 1996 fi itti fufinsa isaanii. Afraffaa qondaaltonni mootummaa xalayaa barreessan illee ijaarsa ugguruu sadarkaa dachaa. Shanaffaa adeemsa sirnaan dhimmicha ukkaamsuun ajandaa torbee akka hin dabarre. Jahaffaa jiraachuu gabatee Musee akka haguuggii cunqursaa amantii fi mirga mulquuf itti fayyadamu. Mootummaa apartaayidii kiristaanummaa haguuggii mootummaa seekulaarii jalatti gochi hammeenyaa Aksuum keessa raawwatamaa jiru sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa waliin walitti dhufeenya gadi fagoo qaba jechuunis lammiilee seeraa fi caasaan deeggaramee addaan bahuu fi ala taasisuudha. Musliimoonni lammummaa walqixaa fi kabaja heera seekulaarii yoo gaafatan warri sirna apartaayidii kiristaanaa kan Aksuum keessatti heera mootummaa illee faalleessuun itti fufsiisuu kan barbaadan shira seeneeffamaa uumuudhaan warri mootummaa islaamaa hundeessuu barbaadanii fi warri heera seekulaarii fi olaantummaa seeraa jalatti mirgi isaanii akka kabajamu gaafatan sobaan wahabii finxaaleeyyii keessummootaa fi kanneen kana fakkaatan jedhanii maqaa itti moggaasuun jalqabu. Sagalee muslimaa mala salphina adda addaatiin ukkaamsuu fi callisiisuu barbaadu. Dhugaan jiru garuu mootummaan kiristaanaa fi waldaan hoogganamuun Aksuum keessa jiru akkuma jirutti akka itti fufu barbaadu. Manni amantaa Ortodoksii mootummaa fi paartiin naannoo Tigraay akkasumas bulchiinsiif caasaan nageenyaa Aksuum faayidaa fi dantaa mataa isaaniitiif waan ta'aniif heerrii fi seerri biroo isaan Aksuum keessatti kabajamuu barbaadan musliimoota waliin wal qabatee akka kabajamu hin barbaadan. Fakkeenyi wal faalleessuu kan biraan naannoo Aksuum caalaa musliimoonni baay'ee xiqqaataa yookiin kiristaanonni tasumaa hin jirre keessatti waldaan muslimaa yeroo barbaadamu heera mootummaatiin addaan bahu mootummaa fi amantii fi walqixxummaa amantaa kan musliimoonni Aksuum yeroo mirga isaanii sarbame. Haati warraa ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii aadde Azeem Masfiin yeroo sanatti hawaasni kiristaanaa hin jirretti zoonii Silxee keessatti bataskaanni akka hundeeffamu heera mootummaa eeruudhaan ajaja kennaniiru. Haa ta'u malee tumaan heera mootummaa kun musliimoota magaalaa Aksuum 25,000 ol ta'an irratti raawwatinsa hin qabu. Kanarraa kan ka'e aangoon bilisummaa amantii mirga namoomaa fi eenyummaa musliimoota murteessuu sirna heera mootummaa osoo hin taane mootummaa waldaa fi amantoota kiristaanaa muraasa ta'ee jira. Ejjennoo mootummaa kiristaanaa Aksuum seera jala mitii heera mootummaa olitti jedhu irraa kan ka'e heerri mootummaa bilisummaa amantii fi walqixxummaa kan tumame yoo ta'u
lafa Aksum keessa garuu heerris ta'ee seerri hojii irra hin oolle. Hanga har'aattis itti fufee jira. Qabxiilee ijoo hubatamuu qaban takkaffaa himata sirnaan musliimoota mirga gaafatan warra mootummaa islaamaa dhaabuu barbaadu finxaaleeyyii fi waabiyootaaf kanneen kana fakkaatan jedhanii maqaatti moggaasuun kaayyoo isaanii callisiisuuf jedhu. Lammaffaa sirna loogii mootummaa apartaayidii kiristaanummaa fakkaatu Aksum keessa maqaa seekulaariizimiitiin hojiirra oolchuun. Sadaffaa ilaalcha apartaayidii musliimoota akka ormaa fi ormaa biyya isaanii keessatti ilaalu. Afraffaa musliimoota ibaadaa fi qabrii isaanitti awwaalaman daawwachuu dhorkuudhaan teessuma lafaatiin ala ta'uu. Shanaffaa gocha kabaja namummaa isaanii gadi buusuun musliimoota lammii sadarkaa lammaffaa jedhanii moggaasu. Jahaffaa sirni apartaayidii kiristaanummaa kan adda baafamee fi haguuggii dhaabbataa fi caasaa kennameef jiraachuu. Aksum keessa masjiidni yoo ijaarame Makkaa irra mataskaananii ijaarram. Aksum keessa masjiida akka ijaaran gaafataman yeroo baay'ee haallim Aksum keessa masjiidni yoo ijaarame Makkaa irratti mataskaananii ijaarra jedhamee ibsama. Ilaalchi kun Aksum Makkaa wal bira qabu wal fakkeenya sobaa uumuu qofa osoo hin taane eenyummaa Tigraay fi Habashaa musliimoota Aksum haaluu fi bakka bu'oota mootummaa Saawudii Arabiyaa ta'een ramadama. Bakka bu'aan Itoophiyaa gaaffii mirgaa lammiilee fi mootummaa jidduu jiru osoo hin taane Aksum keessa masjiida ijaaruu yoo barbaadan lammiilee Saawudiif bataskaana ijaarra jechuun dippiloomatii Saawudii kanaaf dhiyeessama. Falmiin kun haala armaan gadii qabama. Tokkoffaa eenyummaa fi lammummaa ofirraa mulquu lammiileen akka ergamtoota alagaatti ilaaluun miiroo fi ta'uu fi walitti hidhaminsa hawaasummaa laaffisam. Lammaffaa mirga akka daldaluutti ilaalu seera dhiisanii bataskaana Makkaa dhabanii mirga heera mootummaa akka dalgaatti fayyadamuuf yaaluudha. Sadaffaa ala ta'uu seera qabeessa gochuu dhimmi mirgaa akka balaa alaatti agarsiisuudhaan loogii akka ittisa biyyaa haqaatti dhiyeessam. Afraffaa eenyummaa seenaa haaluu hawaasa musliimaa akka nama haaraatti fakkeessuun gahee seenaa biyyattiin jaarraa hedduu ture haaluudha. Shanaffaa waliigaltee waliin jireenyaa diiguu duudhaalee haqaa fi lafa haqaa dagachuudhaan biyya akka gama tokkootti dhiyeessuun tokkummaa ni miidhama. Jahaffaa dhimmicha waldhabdee addunyaa taasisuu mirgoota lammiilee biyya keessaa gara waldhabdee ji'oopolitikaatti jijjiiruun abbaa biyyummaa biyyattii balaadhaaf saaxiluudha. Torbaffaa sirna seekulaarii heera mootummaa diiguu qajeelfama amantii fi mootummaan adda ta'uu ibsuu cabsuudhaan murtiin mootummaa qajeeltowwan amantii irratti hundaa'a. Shallaggii haaloo bahuu akka hoogganan gochuudhaan sirnicha ni xiqqeessam. Saglaffaa olaantummaa iddoo yookiin ispeeshaal heejemoonii hundeessuudhaan Aksum akka qabeenya dhuunfaa eenyummaa tokko qofaatti fakkeessuun naannoo biroo keessattis ala ta'uun wal fakkaataan akka babal'atuu fi biyyattiin gandatti akka qoodamuuf balbala banam. Gaara cabbii Aksum haleellaan jimaata darbee fi uggurri hijaabaa Aksum keessa raawwatame fiixee aayisbarg yaadam gadi fagoo fi amantaa qofam. Moodeelli aayisbarg imala sirnaa rakkoolee sirnaa hubachuu fi furuudham. Akka moodeela kanaatti gochi yookiin taatee tokko yeroo uumamu taatee sana adda baafamnee hin ilaallum. Taateen sun yeroo jalqabaatiif ta'uu isaa yookiin irra deebi'amee raawwatamuu isaa qorannam. Bifa dhangala'aa fi akkaataa amala akkamii akka qabu hubachuuf yaallam. Waan hubannu irratti hundoofnee caasaaf qaamni akkamii akka duuba isaa jiru kan daandii fi amalli sun irra deebi'ee akka mul'atu taasisee adda baasuudhaaf yaallam. Caasaa sana erga xiinxallee booda miseensonniif qaamoleen caasaa sana keessa waliin qabaman yaada akkamii akka qaban hubachuuf yaallam. Sana booda kutaa mul'atu kan akka tabba cabbii yookiin aayisbarg qofa osoo hin taane yaada bal'aaf gadi fagoo rakkoo sana jala jiru hubannam. Barbaacha furmaataa taateewwan irratti xiyyeeffachuu irraa gara yaada gadi fagoo sababaa fi sababa rakkoolee fi irra deddeebi'uu isaanii irratti xiyyeeffachuutti ce'ama. Taateewwan irratti xiyoo xiyyeeffanneem daandii ibidda dhaamsuu hordofaa jirra. Yaanni ibidda boba'uu fi namni yaada ibidda qabsiisuu abbaa qabeenyaa ta'e waan hin xiyyeeffanneef rakkoon kun itti fufam. Har'a yommuu annellee ni deebi'am. Marsaa ibidda marsaa biraa dhaamsuu itti fufnam. Apartaayidii caasaa fi waamicha haqaa falmiin Aksum marsee jiru yeroo baay'ee gaaffiilee gubbaa irraa kan akka masjiida Aksum keessatti ijaarsi maaliif dhorkame yookiin waldhabdeen kun maaliif ka'e haa ta'u malee gaaffiin ijoo fi bu'uuram lafa kana irratti eenyutu abbummaa fi mirga lammummaa wal qixa qabam. Yaada rakkoo uume osoo hin jijjiirin sadarkaa fi karaa rakkoo uumameen furmaata waaraa fiduun hin danda'amu. Lafa Aksum keessa sirni heera mootummaa biyyattiis ta'e waliigalteewwan mirga namummaa idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite qabatamaan bu'a qabeessa akka hin taane taasifameera. Haalli amma magaalattii keessa jiru seera irratti kan hundaa'e osoo hin taane
Apartaayidii caasaa kiristaanummaa amantii tokko abbaa fi kan biraa orma kan taasisuun caasaan kan deeggaramee fi kiristaanummaa fakkeessee kan mul'atudha. Hawaasni musliimaa heera seekulaarii tokkoof walqixxummaa fi kabaja yeroo gaafatu hundatti mootummaa islaamaa barbaadu yookiin ajandaa dhokataa qabaachuu jedhamee sobaan maqaa itti moggaafama. Shira seeneeffama sirnaan taa'een mootummaa tiyookiraasii ala ta'ee fi seeraan ala Aksum keessa raawwatamaa jiru itti fufsiisuuf kun mirga sarbuu qofa osoo hin taane jallina caasaa hundee gadi fagoo qabuu fi lammiilee sababa eenyummaa isaaniitiin bilisummaa waaqeffannaa fi bakka awwaalchaa irraa hambisuudha. Dhukkuba yaaluun malee mallattoo isaa miti. Jijjiirama dhugaa fiduudhaan mallattoolee gubbaa irraa deebii kennuu bira darbaniin karaalee qabsoo sirnaan bu'uura caasaa fi yaada ala ta'uu babal'atee jiruu fi rakkoon sun akka hidda gadi fageeffatu taasise jijjiiruu qopheessuun barbaachisaadha. Qabsoon kun iyyi takka qofa yookiin dhimma musliimoota Aksum miti. Humnoota mootummaa seekulaarii dhiibbaa amantii kamirraayyuu bilisa ta'e guutummaa Itoophiyaa keessaa hundeessuun walqixxummaa lammiilee afaaniin qofa osoo hin taane qabatamaan mirkaneessuu barbaadan hunda waliin hojjechuu gaafatama. Kadhannaan mirgi kutaa hawaasaa kamiinuu yookiin gaarummaa aanga'ootaan kennama jedhum xumuramuu qabam. Walqixxummaa heera mootummaa karaa sagalee uummataa qindaa'ee fi falmii seeraa diriirsuu weertuu qabsoo ta'uu qabam. Dhimmi musliimoota Aksum dhimma lammummaa gaaffii guddaa keessa galcheedham kiristaanummaa bu'uura lammummaa godhee qaama ilaaluuf haqni musliimoota Aksum kabajamuu jechuun hiika hin qabu. Walqixxummaa lammummaa musliimoota Aksumiif kadhachuu irraa kaasee hanga mirga lammummaatti Aksum lammii hundaaf lammummaa guutuu mirga guutuu ergaa kana akka nama hunda bira ga'uuf sheer godha. Barruu armaan gadii kana irratti yaada keessan nuuf dhiyeessam har'aaf kanuma jennaan mee nagaan nuu tura.